Ashamar kafune daawwattoota keenya nageenya keenya lafa jirtanitti isin harkab jenna uummata Oromoo maraan baga ayyaana irreecha baranaatiin isin gahe jenna. Egaa ayyaanni irreecha baranaa kun kan milkii kan nagaa kan gammachuu akkasii ta'u gaamanumaan hawwina. Oduu ijoo torbanii isin bira hangeenya. Oduu ijoo torbanii har'aamoo kan isin biraan ga'uuf jiru Ambaayilu Naccoo fi akkasumas gama ogummaa kaameeraan ammoo Abtaamoo Barraatii haga xumuraatti nu waliin turaa isin jenna. Ayyaanni irreecha hora Finfinnee fi hora Harsadii guyyoota lamaan kana walitti aanan kabajameera. Guyyaa kaleessaa ayyaanni irreechaa hora Finfinnee magaalaa Finfinneetti bakka namoonni kuma dhibbootaan lakkaa'amanitti walitti qabamuudhaan ayyaanni kun irreeffatameera. Abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee, qeerroon, dargaggoonni, keessummoonni biyyaa affeeraman akkasumas namoonni biyya alaatillee dhufanii irratti hirmaachuu isaanii quba qabna. Guyyaa har'aa immoo hora Harsadeetti ayyaanni irreechaa guutuutti kabajamaatti tureera haala gaariin jechuudha. Inuma ammoo hora Harsadee kana uummanni hedduun irra jireessa ba'ee guyyaa har'aa kabajateera. Ayyaanni kun ayyaana kan duriirra kan adda isa godhu barana ayyaana tokkummaan yookaan uummanni baay'inaan bahee nagaadhaan kan ayyaaneffate ta'uudha. Egaa ayyaana kana irratti waan tokko otoo ayyaanni kun adeemsifameen dura karaa Biiroo Aadaa Turizimii Oromiyaa, karaa mootummaa naannoo Oromiyaa qophiiwwan yookaan jala bultii ayyaana irreechaaf qophiiwwan adda addaatu taasifamaa ture. Torban kana keessaa fooramiin irreechaa ta'eera. Qorannoon dhimma irreechaa wal qabatee ka'eera. Akkasumas irreecha fi aadaa fi duudhaa uummata Oromoo beeksisuu fi turizimiin Oromiyaa akka guddatuuf qophiiwwan adda addaa ta'aati tureera. Biiroon Turizimii Oromiyaas badhaasawwan adda addaa keessumaa Oromiyaa beeksisuu irratti dubartoota babbareedduu jedhaman filadheera jechuudhaan torban kana keessa gagama miidiyaatiin argaa turre baaseera. Ayyaanni kun egaa ayyaana guddaa Oromoo biratti kabajamaa calaqqee fi aadaa duudhaa tokkummaan Oromoo kan itti ifoomu ayyaanni irreechaa. Ayyaanni irreechaa kun egaa bifa bareedaa ta'eetiin dhagaa kan inni kabajamee inuma ammoo duudhaa fi aadaa isaa akkaatiin eegganna kan cabsinee fi komiiwwan adda addaa irratti kaa'amaa tureera. Haa ta'u malee kabaranaa kun irra jireessaan namni duudhaa aadaa isaa eeggatee kabajachaati tureera. Inumaayyuu faaruuwwan irreechaa galata irreechaaf galata waaqaaf galchuuf faaruuwwan faarfatamaa ture. Dargaggoonni godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaarraa walitti qabamanii daandii irra deemanii faarsaa jeekkaraa geeraraa akkasumas sirba weelluuwwan adda addaa dhageessisaati turan. Guyyaa har'aas guyyaa kaleessaas daawwattoota keenya ayyaanni irreechaa kun ayyaana kan duriirraa xiqqoo tokkummaan Oromoo kan walitti ittituuf ka'e kan fakkaatu ayyaanni irreechaatiin. Ayyaanni irreechaa dhuguma duudhaa tokkummaa ibsituu tokkummaa Oromoo yookaan yuunitii Oromoo kan itti agarsiifamudha. Kanaaf ayyaanni kun bifa bareedaadhaan har'a hora Harsadeetti magaalaa Bishooftutti jechuudha. Kaleessa immoo hora Finfinnee ittidha kan inni kabajamee oole jechuudha. Kun egaa oduu ijoo torban kanaati daawwattoota keenya. Kan biraan torban kana keessa kan dhaga'ame qabxiin seensa barattoota kan kanaan dura 300 ol mana barnootaa dhaabbilee barnoota olaanoo galuu danda'an murtaa'ee ture amma 297tti gadi buusuusaa ministeerri barnootaa Itoophiyaa torban kana keessa beeksiseera. Inumaayyuu barattoonni kufuuf jedhanii yookaan immoo qabxii 300 ol hin finne 3,000 ol fayyadamoo ta'aniiru jechuudhaan torban kana keessa beeksiseera. 50 ol fiduudha qabu turan jira. Barattoonni 49 tuqaa 9 ol faa qaban amma faayidaa qabeessa ta'anii itti dabalamanii carraa yuunivarsiitii seenuu argataniiru jechuun torban kana keessa dhagahameera. Naannoo Amaaraatti torban kana keessa kabaja ayyaana amantaa Ortodoksii guyyaa ayyaana maaramii jedhamee kabajamuu ilaalchisee osoo naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaa aanaa Minjar bulchiinsa magaalaa Arartiitti osoo uummanni mana amantaa sana keessatti amantaa sana kabajaa jiru ijaarsa gamootu ijaaramaa jira. Gamoo sanarra immoo mukti
gamoo sanaaf ijaaramuuf ka'eeru jira. Mukti sun diigamee yookaan mukti sun kufee namoota hedduu ajjeesuu dhagaameera. Keessumaa nama 37 ol lubbuu galaafatee 300 ol ammoo madeessuudha kan dhagaame torban kana keessa. Namoonni madaa'an illee gaamma hospitaala Arartiitti yaalamaa jiraachuudha kan odeeffanne daawwattoota keenya. Akkasuma balaa wal fakkaatuun Affaar keessatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun nama 6 torban kana keessa darbeera. Naannoo Gabbiraasu aanaa Gabbiraasu bakka jedhamutti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun nama 6 darbuu fi namni 2 immoo madaa'u torban kana keessa isinii gabaasneera daawwattoota keenya. Oduu biraan kan torban kana keessa isin biraan gahaa turre keessaa lammiileen biyyoota alaa sanada seeraan alaa qabaatanii biyya kana keessa socho'aa turan bara kana qofaa bara darbe jechuudha akka lakkoofsa gi'iziitti bara 2017 qofaa namoonni 39,000 ol to'annoo seeraa jala oolomuu poolisiin federaalaa ibseera. Namoonni kunneen jedha poolisiin federaalaa dinagdee biyya keessaatti rakkoo hamaa geessaniiru akka qaala'insi jireenyaa daran hammaatu godhaniiru akka keessumaa gabaa gurraacha irratti hirmaachuudhaan yakkoota adda addaa hojjetaniiru. Inumaayyuu siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaannaa qabu kanaaf namoonni 39,000 kanneen sanada seeraan ala qabaatanii biyya kana seeraan ala galanii biyya kana keessa socho'an qabadheeraa kun ammoo adeemsa seeraarra jira jechuudhaan egaa waajjirri immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa torban kana keessa beeksiseera. Waajjirri immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa diinagdee biyyattii akka jeeqamu namoonni kun hedduu harka keessaa qabu jechuudhaan kan torban kana keessa baase daawwattoota keenya. Inni kan biraan oduu ijoo jennee torban kana kan daawwattoota keenya biraan geenye Maaleeziyaan waggaa 40 booda imbaasii ishee Finfinnee keessatti waggaa 43 booda imbaasii ishee Finfinnee keessatti banuudha deebistee kan nagaame. Fulbaana gaafa 29 bara 2025 kan inni baname. Kana booda banamuun imbaasii Maaleeziyaa kuni hariiroo biyyoota lamaanii daran cimsuuf akka jiru dippiloomaasiin biyyoota lamaan gidduu jiru kan bara sana yookaan waggaa 42 dura ka cufameen osoo hin taane kan amma bulchiinsa mootummaa amma jala jiruun hariiroo gaarii qabaachuudhaan kan ka'edha. Dippiloomaasiin keenya cimeera. Kanaaf imbaasiin kun banamuun ammoo hariiroon biyyoota lamaanii daran akka cimu taasisa jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Maaleeziyaa torban kana keessa ibsa baaseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaas ibsa baaseera dhimma kanaan wal qabate jechuudha. Kan biraanii naannoo Tigraayitti balaan garaa kaasaa yookaan dhibeen koleeraa babal'atee lubbuu nama 11 galaafachuudha kan dhaga'ame. Egaa keessumaa naannoo Tigraay naannoo Amaaraa faana iddoo waldaan geessanitti keessumaa naannoo lafa qonnaa roobni garmalee jiruun balaan koleeraa mudatee lammiilee hedduu galaafachaa akka jiru Instituutiin Fayyaa Itoophiyaas biiroon fayyaa naannoo Tigraayis gabaasaniiru torban kana keessa. Inumaayyuu lubbuun namoota hedduu galaafatee namoota gara 400 ol ammoo 425 ol ammoo dhibee koleeraa kanaan qabamanii yaalamaa akka jiran kaan ammoo dhukkuba sanarraayyuu damdamatanii amma gara mana isaaniitti akka deebi'anii fi hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabu biiroon fayyaa naannichaa fi Instituutiin Fayyaa Itoophiyaa torban kana keessa ibsa waloo baasanii akeekkachisaniiru. Egaa rakkoon dinagdee, rakkoon nageenyaa, rakkoon fayyaa naannoo Tigraay keessatti deddeemaa jiru daran babal'ataa dhufuudhaan hawaasni yaaddoo keessa akka galu ta'aa dhufeera jechuudhaan egaa miidiyaaleen naannoo sanaas gabaasaatti jiru. Oduun kan biraan naannoo Tigraay ilaallataa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay miidiyaalee naannoo Tigraay keessatti keessumaa walitti bu'iinsa kakaasuuf warreen waraana dhaadheessaa jiru jechuudhaan himatee adabuuf akka jirudha kan inni beeksise. Inumaayyuu farra yookaan farra TPLF yookaan ammoo faallaa TPLFiin socho'u warreen jedhan miidiyaalee biyya isaa naannaa sana keessatti adeemsa hojjetanii ugguruufan jira of eeggannoo godhadhaa jechuudhaan akeekkachiisa wayii kenneera. Naannoo Tigraay keessumaa wal abdee naannoo Tigraay mootummaa federaalaa waliin wal qabatee gumgummii fi koomiin adda addaa bakkoota adda addaatti ka'aati tureera. Inumaa adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa aga deebi'anii wal waraanuutti gahuu laata kan jedhu sodaan adda addaa
mul'ataatu jira. Garuu wal waraansi kun maal ta'a akkamitti yoom eessatti kan jedhu wanti ifa ta'eeruun qabu garuu sosochii fi duumessi lolaa kun naannoo kaaba Itoophiyaatti ammas deebi'ee ka'inna kalaata ka jedhu immoo yaaddoo lammiilee nagaati. Egaa nutis daawwattoota keenya dhimma kanaan wal qabate kan jala buunee hordofnee simbiraan geenyu ta'a. Kana kanaan bira dabarra. Inni biraanii waraana Gaazaa wal qabatee Israa'eel fi Gaazaan lola dhaabuu qabu jechuun Ameerikaan irra deebitee ibsa baasteetti. Waliigalteewwan qabxii gara 13 Doonaald Tiraamp kaanii wal qabatee biyyoonni lamaan Filisxeemii fi Israa'eel duraan nan fudhadha jetteetti. Hamaas ammoo booda ga'ee lakki kuni dantaa Israa'eeliif kan dhaabbatedha malee nuuf miti jechuun mormee ture. Garuu odeessi kaleessa ba'e garuu Hamaasis lammiilee Israa'eel guutuutti yoo gadhiisuuf jedhe Israa'eel dhukaasa dhaabuuf qophii akka taate Doonaald Tiraamp torban kana keessa beeksisaniiru daawwattoota keenya. Egaa kana fakkaataa oduun ijoo torbanii jennee isin biraan geenye egaa kana fakkaata daawwattoota keenya. Oduu ijoo kan biraatiin kan walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jennaa. Oduu ijoo torbanii qopheesse kan isin biraan gahaa turan baay'inuu nachooti. Irra deebinee ammas hawaasa Oromoo bakkoota adda addaa jiraattanii guyyaa har'aa irreecha kabajaa jirtaniif baga ittiin isin gahee irreechi kun irreecha nagaa kan milkii kan jaalalaa kan bilisummaa isiniif haa ta'u jedhagaa ONN jechuudha. Irreechi kun bara dhuftummoo rakkoon dhumee rakkoon biyya kana keessaa badee jaalalli guutee nagaan obbolummaan daran cimee akka dhufu hawwiima keenya nagaan nuuf turaa isiniin jenna.